በፍቅር ጠርቶን ከዳር እስከ ዳር መሃል ገቡና አቆሙን ከዳር መላክ መስሎ መጣ የሬሳ አምላኪ አከም ጅርቱ ሀርከፉኔ እስኒን ጀነ ጀቹዳ ጋኩን ቪዲዮ ጀልቀባ አፏደወል ገማ ዩቲዩብቲን እስኒፍ ዲሄሱዳ ጀቹዳ ጋ ከናንዱራ ገማ ቲክቶክ ፊ አኮንለ ገማ ፌስቡክቲን አከን ሲነበክተን ጀቹዳ አመስሞ ገርከናን ዱፌቲ ከነንጅሩ ጀቹዳ ጋ ቪዲዮ ኪ ጀልቀባ ሀራስ ቢፍብራቲን አነ ገሪ የቲ ከናንቱሬ አቶ መሌ ጋ ሃሊ የሮ አማቹዳ ሃሊ ኬስመቱ tibbana deemaa kun akka an viidiyoo kana bifa kanaan eegalu na godheeti kan jiru jechuudha yeroo biraatti badinaan kan wal baruudha kaayineetoo jechuudha mee har'a waa'ee sirba tibbana deemaa kan artist Teediroos Kaasaahun yookiin Teedii Afroon albamasaa fudhatee bahe irraa ka'uudhaan jechuudha san booda egaa wal falmii ka'aa irratti kanaasuun dhaganeetoo jechuudha kanaan dabalatattis ammoo artistoonni Oromoo Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosan Geetaahun sirba qeenxeedhaan jechuudha sirba Teedii Afrootiif kan deebitoo fudhatanii bahaniiti kan isaan jiran jechuudha meegaa kana kan wallaalu ta'a jechuudha deebii aartiin Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosan Geetaahun Teedii Afroof deebisan kan ilaallu ta'a jechuudha Teediroos Kaasaahun Teedii Afroon albama isaa biraa turtii waggoota 8 booda tibbana gadhiisee ture Teediin albama isaa Itoorikaa jedhee kan moggaase yoo ta'u weelluuwwan achi keessatti argaman parsantii 90 kan ta'u siyaasa irratti akka xiyyeeffatudha akka namoonni xiinxala sirbaa kennan himanitti jechuudha. Teediin akkuma beekamu bara jireenya isaa guutuu namoota dur lammiilee Itoophiyaa keessattuu uummata Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwatan cichee deeggaruudhaan kan inni beekamu jechuudha artist Teediroos Kaasaahun jechuudha. Kunis Minilik nama baha Oromiyaa Harargee fi Arsiitti kaaba Wallootii lixaan darbee hanga kibbaatti harkaa fi harma muree uummata gabroonfataa ture boolla keessatti egaa hanga sagaduufitti illee ni faarfate jechuudha Teediroos Kaasaahun kun immoo uummata gara kibba biyyattii jiraatu kana jechuunis Oromiyaa dabalatee kanneen jiran hunda guba jechuudha namni sun daba hanga kana hin jedhamnedha uummata kanaan irraan kan gahee ture jechuudha galmee seenaatu nutti hima waa'ee kanaas jechuudha yeroo kaafne dubbannu kanaan dabalattis weellisaan kun yeroo garaagaraatti seenaa hatuun dhaloota burjaajessuuf yaala kunis seenaa lola Adwaa kan uummata Itoophiyaa irra darbuun gurraachonni guutuun ittiin boonanu kana kutee qaama ta'e wayii qofaaf kennuuf yeroo yaalu ni argina jechuudha. Kunis egaa lammiilee biyya keenya irra darbuudhaan seenaa xaaliyaanonni mataan isaaniitu kan nu cabse fardeen Oromooti jedhanii kataban haaluun kan gosa tokko gara kaabaa kana qofaaf kennuufidha yeroo garaagaraatti kan inni yaalu jechuudha. Teediroos Kaasaahun Teedii Afroon jechuudha. Dhugaan jiru garuu kan biroo osoo hafeeyyuu jeneraalota 11 lola sana irratti hirmaatan keessaa 9 jeneraalota Oromoo akka ta'an seenaan qalama cuunqoon katabee dhalootaaf ol kaa'eeti kan inni jiru. Kanas kitaabota seenaa garaagaraarraa dubbisneeti kan hubanne jechuudha. Weellisaan kun garuu weelluuwwan isaa hedduu keessatti dhugaa kana haaluun rafee ka'ee Itoophiyaa amantaa tokko, aadaa tokko, afaan tokko, alaabaa lummuuxxii kan dhiigni namoota meeqaa jalatti jigee nutti faarsa. Hawwa, jaja, kun immoo waan du'edha. Wanti du'e immoo deebi'ee hin ka'u. Garuu inni immoo yeroo garaagaraatti kana hin fudhatu. Ammas ilaalcha isaa jaarraa 19ffaa fi 18ffaa keessaa bahuun kan tabba Everest ol bahuu itti ta'e Teediroos Kaasaahun Teedii Afroon afanfaajjii isaa fudhatee as bahe. Kan alanaa kun immoo inumaatu ni caala. Biyya nuti biyyee taatee rakkattus walitti bu'iinsi fedhe jiraatus biyya Itoophiyaa jedhamtee daangaan ishee beekamee jiru duuteetti jedhee dunkaana gaddaa dhaabbatee as bahe. Egaa eenyutu ajjeese? Bakki awwaalchaa eessa? Dunkaanni gaddaa eessa dhaabbate? Nutti himi dhufnee gaddinaa deebiin hin jiru. Weellisaan kun wallee isaa keessatti yaadota hedduu kan kaase yoo ta'u irra jireessi isaa sorgoo fi soorkoon kan hiikamuu danda'udha. Garuu tokko yoo fudhanne በፍቅር ጠርቶን ከዳር እስከ ዳር መሃል ገቡና አቆሙን ከዳር jedhee kan inni sirbe dubbii faallaa ta'ee ka'eera. Albama sirboota 18 of keessatti qabu kana keessaa sirboota tokko yookiin lamaaf deebii kan kennan artistoonni Oromoo Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosan Geetaahun Finfinnee kadhaaf dhufee akka achitti hafe itti himaniiti kan isaan jirani. Simaa jechuun kan eegalan artistoonni kun lameen afaan Oromoo fi afaan Amaaraan kan isaan weellisuu danda'ani. Kan afaan Oromoon yoo eegallu afaan tokkicha amantiis tokkicha jedhaa aadaa tokkicha cafaqee mootumuu fedha kanaafan jibbee faajjii keessan carqii jedha jechuun Galaanaan itti hufeen. Afaan Amaaraan kan harkaa fuudhe Yoosan Geetaahun የአገር ካባ ለብሶ የመንደር ሰባኪ መልአክ መስሎ መጣ የሬሳ አምላኪ ይከፈት መዝገቡ ታሪካችን ይታይ አገር ማንገነባ ማን ነውና ገዳይ በአንድ አገር ስሸጥ ባልቻ በጉራዴ ለይተን እንወቅ ጀግናና ነጋዴ
ለሀገሩ ብሎ ሕይወቱን የሰዋ ይመስክር ታሪኩ ይናገር አድዋ። ምን ያረጋል ወሬ ቃላትን መደርደር ሞትንም አልፈራንም ወርቅናል ለሀገር። አፈር የላሰን አበቃን ለበርገር እኛ ያቀናነው ገና ታብባለች ጨፍላቂዋ ሀገር እውነትም ሞታለች ጨፍላቂዋ ሀገር እውነትም ሞታለች ጀቹን ዴቢ ቁሳ ቴዲ አፍሮ ካንሰርና ከሌሳ harkaa fi harma numure nutti faarsuuf as ba'e kana adabadhu jedhaniin mee isin deebii artistoota kanneenis ta'ee sirba teedii haala kamiin xiinxaltan yaada keessan kennaa chaanaalii kana gaa yeroo jalqabaatti fayyadamuun waan ta'eef sabskiraayib gochuun ol nu guddisaa isiniin jenna kaleessi har'aaf sababa nagaan turaa ያገር ካባ ለብሶ የመንደር ሰባኪ መልአክ መስሎ መጣ የሬሳ አምላኪ የከፈት መዝገቡ ታሪካችን ይታይ አገር ማን ገነባ ማን ነውና ገዳይ ባንዳ አገር ሲሸጥ ባልቻ በጉራዴ ለይተን እንወቅ ጀግናና ነጋዴ ለሀገሩ ብሎ ሕይወቱን የሰዋ ይመስክር ታሪኩ ይናገር አድዋ ምን ያረጋል ወሬ ቃላትን መደርደር ሞትም አልፈራንም ወርቀናል ለሀገር አፈር የላሰን አበቃን ለበርገር እኛ ያቀናነው ገና ታብባለች ጨፍላቂዋ ሀገር እውነትም ሞታለች ጨፍላቂዋ ሀገር እውነትም ሞታለች